Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame hordofuun kanneen dabaa hidhaman keessaa nama tokko akka ta'es ibsameera. Guyyaa dheengaddaa obbo Fanjaa Wayyaas namoota mana hidhaa keessaa fincila uummataatiin baafaman ta'uu himuun erga inni bahee bosonatti dhokateen booda haadha warraa fi ijoollee isaa mana jireenyaatti ukkaamsanii fuuchuun mana hidhatti akka darbatanis dubbata. Jiraataan magaalaa Jeerraa yaada kana nuun dhaqqabe. Obbo Fanjaa Wayyaa baatii maatiin koo maqaa kiyyaan dararamuu hin qabu jechuudhaan mana hidhaa sanatti walitti deebi'ee humnoota poolisiitiif harka laatetti dhukaasatti banuudhaan lubbuu isaa akka galaafatan himameera. Obbo Fanjaa Wayyaa abbaa ilmaan ja'aati. Sirni awwaalcha isaatis guyyaa kaleessaa iddoo dhaloota isaa Aanaa Shaallatti bakka hawaasni naannichaa hedduminaan argamanitti raawwatamee jira jedhameera. Godina Harargee Bahaa magaalaa Wadaay fi magaalota godinichaa hafan biroo hedduu keessatti labsiin xumura gabrummaa guyyaa sadaffaaf haala gaarii ta'een hojiirra oolaa jira jedhame. Magaalaa Wadaay tajaajila daldala sa'aatii 24 kennuun kan beekamtu yoo ta'u, guyyatti yoo xiqqaate konkolaattota jimaa fe'an 60 hanga 70tu magaalaa kana keessaa baha. Haa ta'u malee yeroo ammaa konkolaattota akka ambulaansii malee kanneen biroo harki caalaan sochii taasisaa akka hin jirre jiraattonni OMN'tti himaniiru. Daldaltoonni jimaa tokko tokko garuu waraanaan dabalamuu sochii taasisaa jiran kan jedhu jiraataan garasii odeeffanne kun qaamonni gocha akkasii raawwachaa jiran akka irraa qusatan qeerroon magaalattii dhaamsanii dabarsinaa jedhaniiru. Guyyaa kaleessaa immoo humni addaa poolisii Oromiyaa dargaggoo maqaan isaa Gammachuu jedhamu rasaasaan dhahanii yeroo ammaa buufata fayyaa magaalaa Hararitti kan argamu ta'ullee maddeen keenya ibsaniiru. Sababa shanee qulqulleessina jedhuun sabboontonni Oromoo hayyootaa fi abbootii qabeenyaa Oromootaan gara jabummaa waraana sirnichaatiin ajjeefamuun akkuma itti fufee jiraachuu maddeen gabaasani. Haaluma kanaan guyyaa dheengaddaa jechuun sadaasa 21 bara 2020 godina Arsii aanaa Muumeessaa ganda Qoomaa Jabbootti manguddoo maqaan isaa Abuunii Eda'oo jedhamu humni addaa poolisii Oromiyaa badii tokkoon maletti halkan mana isaaniitii baasanii rasaasatti roobsuun akka ajjeesan namni dhimma kana itti dhiyeenyaan quba qabu tokko bilbilaan OMN'tti himeetiin jira. Obbo Abuunii Eda'oo badii qabaatee osoo hin taane sababa waraana shanee qalladda jedhuun ajjeesan kan jedhu maddi keenya garasii odeeffanne kun haa ta'u malee manguddoon kun sabboonummaa qabuu fi oromummaa ta'uu qofaaf ajjeefame jedheera. Erga nama kana ajjeesaniin boodallee qaamni isaa loltoota sirnichaatiin akka waraanames dubbata. Namni kun akkasuma guyyaa kaleessaa iddoo awwaalcha itti gaggeeffamaa turettis waraanni murni shiftaa kun uummatatti bobbaasee hawaasa nagaa irratti reebicha hamaa raawwataa akka tures maddeen keenya itti dabaluun ibsaniiru. Godina Arsii Lixaa aanaalee fi magaalota garaagaraa keessatti labsiin xumura gabrummaa qeerroo Oromootiin labsameetiin ture guyyaa sadaffaaf bifa gaarii hojiirra oolaa jiraachuu maddeen gabaasani. Magaalota akka Kofalee, Goobee, Ajjee, Kuyyara, Nageellee Arsii, Qoree, Hasaasa, Nageellee Sigaaloo, Shaallaa, Dodola, Adaabbaa, Eddoo, Seeroftaa fi kanneen hafan biroo keessatti sochiin uggura geejjibaa fi qoqqobbii diinagdee akkuma karoorfametti hojiitti hiikamaa jira jedhan qeerroowwan Arsii Lixaa irraa bilbilaan OMN'if yaada isaanii kennan. Daandiin guddichi Finfinnee fi godinicha wal qunnamsiisan akkasumas naannoo kibbaa keessa qaxxaamuruun gara godina Booranaa geessu qeerroon cufamuun sochiin geejjibaa danqamee akka jirus ibsameera. Konkolaattota uggura labsii qeerroo cabsuu imalaa turan irrattis tarkaanfiin fudhatamaa akka jiru maddeen keenya itti dabaluun ibsaniiru. Uummanni Oromoo qabsoo gaggeessu keessatti qeerroo qofa irratti ilaaluu osoo hin taane bakka jiru maraa tokkummaadhaan ka'ee labsicha milkeessuun qabsoo finiinsee gabrummaa keessa jiru ofirraa qolachuun xumura itti godhee abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffachuu qaba jechuun qeerroon Arsii Lixaa dhaamaniiru. Labsiin xumura gabrummaa qeerroo Oromiyaatiin labsame hara guyyaa sadaffaa isaatiin godina Baalee aanaalee fi magaalota hedduu keessatti haala bareedaa ta'een hojiirra oolaa jiraachuu namni garasii dubbifne kun Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti himeera. Qeerroon Baalee gamtaan kaanii labsii kana dursuun sochii kan jalqaba yoo ta'u magaalota garaagaraa keessatti daandilee konkolaataa cufuun labsichi kun akka milkaa'u tattaaffii godhaa ture. Guyyoota lamaan darbetti milkiin xumurree jirra jedhani. Haaluma kanaan erga labsichi eegales rafnee bullee hin beeknu kan jedhu maddi keenya Baaleen irraa OMN'f yaada kennan aanota garaagaraa irraa wal qunnamnee marii gaggeessuudhaan hojii keenya itti fufnee jirra jedheera. Guyyaa kaleessaa qeerroon fincila dhoosee kan ture yoo ta'u fincila kana hordofuun dabballootaa fi ergamtoonni sirnichaa gandarra deemuun maatii qeerroo dararaa akka jiranis ibsameera. Daandileen gurguddoon godina Baalee keessa qaxxaamuruun
kallattii arfaniin magaalaa Roobee fi Gidhiir akkasumas gara Finfinneetti geessuu fi kan Arsii Lixaatti geessus sochii qeerrootiin danqamee oolee kan jiru ta'u qeerroon kun OMN'tti himeera. Konkolaattota uggura kana cabsuu deemaa turan irratti tarkaanfii fudhatamaa kan jiru ta'us maddi keenya kun ibseera. Maqaa shanee qulqulleessina jedhuun weerara loltoota sirna abbaa irreetiin bobbaafamanii lubbuun ilmaan Oromoo godinaalee garaagaraa keessatti haala suukkanneessaa ta'een ajjeefamaa jirti. Godina Booranaa magaalaa Yaabellootti dhukaasa humna addaa poolisii Oromiyaa jiraattota irratti gaggeesseen halkan dheengaddaa lubbuun dargaggoo tokko darbuun maddeen gabaasaniiru. Haalli magaalaa Yaabelloo keessa jirtus hedduu hammaataa akka ta'e jiraattonni ibsaniiru. Dargaggoota hedduus ukkaamsanii dhabamsiisuun jabaatee itti fufee jira jedhani. Haalachi jiru bal'inaan odeeffachuuf sababa rakkoo neetworkiitiif itti milkaa'uu hin dandeenye. Hayyeekaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun ijoon guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kan hangammaa daawwattanidha. Oduu kanaa fi kanneen biroo dabalannee oduu keenya dileetiin walitti dachaana isin wajjin kan turan Usmaan Baayuuti. Ogeessi kaameraa fi qindeessaan suur-sagalee Abdii Jamaal illee na wajjin jira. Fayyaa ta'aa.